ajaa'iban hima waan ijaarraan ta'ee ijoollee 15 waraana bobbahee miitira dhibbaan fageessee ka'ee bakkuma jirtanii qawwee lamaa ta'ee dhukaasa dhageenya miinni akkaan baay'ee humna guddoo jee kan bilisee yaa'ee jaarraan gaafa qabsoof bahee. Namni haqa dhabee haqa isaa barbaada kan haqa didimsee jalaa dho'isu yaada kan gaaratti galee haqa saba isaa barbaada hangafa ifarra jaarraa abbaa gadaa galanni jannata seenaan isaa guddaa. Barsiisuudha dulli guyyaa sanii magaalaa dhuunfatan dukkana cabsanii osoo qarshii takka hin tuqin waan biraa urratanii galan qalama dabtaa. Abbootiin qabeenyaa irraan gammadanii allama gan jechuuf qabeenya geessanii jaarraa gaafas moggaasanii. Namni haqa dhabee haqa isaa barbaada kan haqa didimsee jalaa dho'isu yaada kan gaaratti galee haqa saba isaa barbaada hangafa ifarra jaarraa abbaa gadaa galanni jannata seenaan isaa guddaa. Saamicha seenaatiin maqaa isaan faalu hin dandayu namuu dhugaa shirriin haalu gocha badii hin qabne kan dhaloota boru hojjeteeti dabree goonni goota jaalu. Elemoo Gilguutii akka hundee sabaa dagatamuu qabu akka mul'isu gadaa jiraachisuuf seenaa.